Waboon zoonii giddugalaa miseensa haaraa leenjisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Waboon zoonii lixa Oromiyaa miseensota gameeyyii fi buleeyyiif leenjii ogummaa fayyaa ji'oota dheeraaf kennaa ture xumursiisuun eebbisiisuu ifoomse. Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuun gabaafame. Harri eebila 18 bara 2026 ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa kun hangafoota oduuti hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa ji'ootaaf leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennaa fi ture xumursiisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu hoogganni zoonichaa beeksisan. Sirna eebbaa kana irratti hoogganoonni fi qondaalonni Waboo argamuun dhaamsa miseensota Waboo haaraaf dabarsaniin bilisummaa Oromoo fi biyya ofiif yookiin walabummaa Oromiyaaf jecha hanga wareegama lubbuutti of kennuun gatii saba fi biyya ofii beekuu irraa madda jedhan. Oromoon osoo isin qabu gabrummaa jala taa'uun aadaa taate odoo isin jirtanii rakkachuun aadaa taate dhaloota akka keessanii kana dhalee osoo qabu abbaan keenya salphachuun haati keenya salphachuun qabeenyi keenya saamamee Oromoon gabrummaa jala jirtii jechuun waataati. Miseensonni Waboo haaraan kunneen leenjii gahaa fudhatanii dirqama isaanii bahuuf qophii guutuu irra gahuu ifoomsanii guyyaa eebba isaanii kana irrattis gammachuu qabaachuu haalan ibsuun dirqama itti aanuuf akka qophii ta'an irbuu seenaniin mirkaneessaniiru. Irbuu kanaanis qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf of kennanii hojjechuuf kutannoo isaanii ibsan. Dabalataan miseensonni haaraan kun kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo hubachuun itti gaafatamummaa guddaa akka qaban hubachiisan. Akkasumas waraanni kun ogummaa waraanummaa fi siyaasaa baratanii bahan qixa sirrii fi haqa qabeessaan hojiitti hiikuun uummata ofii tajaajiluuf hamilee guutuu qabaachuu isaanii himaniiru. Uummanni Oromoo bal'aan saganticha irratti argamuun miseensonni haaraan Wabootti dabalamuu isaanii gammachuun simatanii hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti waan danda'an hundaan deeggarsa isaanii itti fufuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Waboon zoonii lixa Oromiyaa miseensota gameeyyii fi buleeyyiif leenjii ogummaa fayyaa ji'oota dheeraaf kennaa ture xumursiisuun eebbisiisee baasuu gabaase. Bal'ina oduutiif jaalxiiqii sabaa waan qindeeffate qaba. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii lixa Oromiyaa keessatti miseensota gameeyyii fi buleeyyii ogummaa fayyaa irratti leenjisuuf sagantaa ji'oota dheeraaf geggeessaa ture. Ebla 16 bara 2026 milkaa'inaan xumuree eebbisiisuun baasuun isaa ifatti beeksiseera. Akka odeeffannoon hooggansa zoonichaa irraa argametti leenjichi yeroo dheeraaf itti fufiinsaan kan kennamaa ture yoo ta'u kaayyoon isaa guddaan dandeettii miseensota Waboo cimsuun tajaajila fayyaa hawaasaa kennuu fooyyessuu fi yeroo rakkoo keessatti lubbuu lammiilee baraaruudha. Leenjii kana keessatti barattoonni ogummaa adda addaa kanneen akka yaala jalqabaa, kunuunsa madaa, to'annaa dhukkuba yeroo muddamaa fi hanga baqaqsanii yaalutti akkasumas mala ittisa dhibee irratti hubannoo bal'aa argatanii jiru. Sirna sagantaa eebbifamuu kana irratti hooggantoonni zoonii lixa Oromiyaa argamuun dhaamsa dabarsaniin waraanni bilisummaa Oromoo diina qabsoo bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru cinatti hojii tajaajila hawaasaa akka fayyaa irratti hojjechuunis murteessaa ta'uu ibsan. Qondaalonni Waboo akka jedhanitti qabsoon keenya humnoota mootummaa irratti qofa osoo hin taane uummata keenya tajaajiluun jireenya isaanii eeguu fi deeggaruunis qabsoo keessaa isa guddaadha jedhanii jiru. Dabalataan ogeeyyiin leenjii kana xumuran kun gara hojii isaaniitti aanutti akka bobba'anii fi bakka barbaachisummaa isaanii irratti ramadamuun uummata tajaajiluu akka jalqaban ibsanii jiru. Kunis naannolee rakkoon fayyaa tajaajilli gahaan hin jirre keessatti bu'aa guddaa akka qabaatu abdiin jiraachuun ifoomsan. Sagantaan eebbifamuu kun haala ho'inii fi gammachuun kan geggeeffame yoo ta'u hirmaattota keessaa fi hooggantoota irraa simannaan gaariin taasifamee fi jira. Uummanni Oromoo sagantaa kana irratti argamanis hojii kana jajjabeessuun ogummaa argametti gammadanii ogummaan kunis hojitti hiikamee akka hawaasa bal'aa tajaajilu abdii qabna jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Walumaa galatti leenjiin ogummaa fayyaa kana xumuruun eebbifamuun miseensonni Waboo zoonii lixa Oromiyaa humna isaa gama tajaajila hawaasaa fi fayyaa irratti cimsuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e ilaalameera.
Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsii ganda Basaaqoo Ilaalaa iddoo addaa Qeerroo jedhamu keessatti eebila 15 bara 2026 humnoota mootummaa maqaa Gibiraan uummata nagaa hiraarsituu irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen injifannoo argachuun gabaafame. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa 3 kan du'an yoo ta'u 4 immoo madoo salphaa fi cimaan adabamuu waboon zoonichaa toora miidiyaaleen beeksisaniiru. Gama injifannoon meeshaaleen waraanaa akka qawwee keemmii fi dookimantiiwwan keessoo waraanaa saaxilan garagaraa dugda loltoota mootummaa irraa dhuunfatamuun harka waboo seenee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Uummanni Oromoo ganda Qeerroo keessa jiraatu hundi isaanii injifannoo waboon argate kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan dandeenyuun waboo cinaa ni hiriirra jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffataniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.